absee. Oye. Abaagan aan fidna hojii. Maali qonnaa fi kanuma kana wantoota xixiqqoo jira. Laga naannoo itti deebinaa sun su'aadii sun Ah, anamma nyaadhu isaan tun sa'a dalagaati beekte. Hanga kana fitu malee. Abdii waan akkana muraadii sigaasa. Addunyaan hangeetti nuti hin beektu. Yoo fedhe baruu biraa galtaa deemu tapha kanaa kana laadhi. Yaa dhugaa keeti garuu. Duuta akkana maaliif beektammaan tana dalagaa tana dhabdee jechuudha. Dhugaadha garuu. Naannoo deebinaa deeyaa hanga jirtu dalagaa ta'e kabajuma qabdaan hangana fixeetiin baate. Nyaatteetti deebisa rakkoo qabuuti. Deem nyaadhu waan boodaan nyaadha wallahi hanga kana fitu malee hin deemu. Deem fira. Deem boodaan nyaadha. Wallahi deem boodaan nyaadha fira. Bakka adeemaa nu biti kottu hanga soo hangana fita deem. Kalau biteetiin faa hanga kuufuti gaafa ka'e. Ayya. Ayya gasumatti. Ayya. Asuma ka'e. Ayya. Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama dero. Naguma. Naga. Fayyada. Fayya. Ijaba. Jirta. Naguma. Alhamdulillah. Ijaba alhamdulillah. Adero Akka. Naga. Dasumani. Naga. Fayyada. Ta kota. Alhamdulillah. Ya buat taban never numa jirtaat. Naguma abo. Fayyuma. Numa jirta. Wallahi numa jirra kuno. Ojintan akam. Ujintan naatoo diddeetin dhiisanii beekta. Yala kifte. Dhiisee jiru. Aya. Akkas. Ode sarree isaa baatan duu. Raantana. Isinumatti hajamna dhufnanii beekta. Ayyee. Gurbaa kana maree dhufne. Aya. Intala barbaan. Okay. Intala teessan akka nu qonnetan jenneeti. Simbira dhufne. Mashallah gurbaano. Gurbaan kana oola. Abbaa dalagaan ta'e maali? Ujinti ya kampaaniilee gurguddoo tana keessaan hojjedha. Kampaaniileen gurguddoon tun amma irra guddaan isiituu kiyya. Ayyee. Xiqqoo booda yeroo biyyi bakka Naayiroobii tana cinaa isiituu kaampaanii gurguddaa yaada qaba. Okay. Sanumaa fi intalatti tana akka malee waan hin jaalladhee jiruuf si gaafachuu dhufee yeroo. Intala siifiin kan naame ammaan ni kaasii godha. Rakkoon qabu. Intala mari'attee jira. Gaafadheetiin isinit deebi'a qaame. Ayyee. Gaafadheetiin mari'adheeni. Ayyee. Isinit deebi'a. Ayyee mana yeroo akkas godhe rakkoon qabu. Waan kana nu fakkaata. Waan kana nu fakkaata. Dafee ayyamee nagartu. Dafee ayyamee. Silatu kampaaniilee gurguddoo sun qabaatee jiru. Kan inni aanfame. Kan dhabdaa. Kootu mee talatiyya. Oh baba. Baba akkaan jee wayiinsi gaafachuu barbaade. Maali buna isin danfisaa shaayidha? Lakkii wayiinsi mirachuu fedhe. Maali yoo? Namaatu mariisi dhufate beeyta. Maal? Namaatu intalatee tana naa kan nijeena dhufe. Hayyee. Gurbaanis taajira. Kanaafiinsi kan nu barbaade kam jetta. Waan gurbaan taajira edna kennu barbaade. Akka malee taajira gurbaan nama nurraa illee jijjiiree sirraa illee jijjiiru. Babi bara waan si niminiin qaba kan dur. Hayyee. Annamaan saradhuun qaba ka. Nama jaalattu qabda. Yaa. Eessa jira duuba? Asuma keessa jira. Nama bakka dalagaa jira. Hayyee. Dalagaan akkam? Wallahi bareeddu. Yaa woo warra kiyya laga dheerifuu jira rammaa. Abbaan kiyya tokko yaa woo akka ija murdaa kana akka namni ija eeggatan na eeggatu. Nasiiba qabdaa ati tabbaa qabdu. Isaa bakka dandeenye garuu waan faamii keenyaaf hin eeggatu. An faamilii tokkoon qabu. Namni faamilii bareedaa isaanii jiru ammoo manta. Addunyaa tanarraa si qofaan qabu yoo nu jennu danda'a. Faamiliin kee akka tasaa ta'e adagaatti hin dhabe. Obboleeyyan maal hin qabne? Faamiliin kee ana qofa qaban ture. Isaan lameen adagaadhaan dhumnaan bakka qabaa kiyyaanaaf. Anaa qabummaa anaaf jibbe ture kan hin si argite. Wallaa sooriyaa. Bakka waan hedduun argite. Naaf biraas dhabuu qabu. Anaa bitti? Ifeetaan fi seedduu. Waatee. Ani waan ijoolleedha. Eegalee nyaata akkasii yaadachaa. Saa. Amma na eegalee Aynes. Kashin galcha. Arrumaan harkuu qaba namaatti jaalattu san arruma bilbiliyaame arruma nagarsiisi. Maali hoo? Arrumaan harkuu barbaada. Bakka dalagaa jira gaanni amma. Arrumaan harkuu barbaada yookaan taajirtichaaf hin siqanne. Wayi maali hoo sila maallaqaan jirta? Kun gurbaan maallaqa qabu
Sunis dalagaa qaba. Intalati yeroo jala deem yeroon tun yeroo hunda jala deemanii yeroo jala deem nurra jijjiiruun feetu lakki akkas taatu gaayyee gurbaan arraan arkuu barbaada arruma qabiina fiti. Hayyee arruma qabiina fiti arrumaan arkuu barbaada. Hayyee. Warri ofirraa jijjiiree ilmi ofirraa jijjiirannaan ilmi ofii dinarraa jijjiirta. Ayyee abbaa akkaan jee. Ayyee dhufta. Nu gammachiisu deemtaan isaa gullaala harka. Uumaan harkattanii. Ayyee. Torbaan tokko booda walitti tajjaan intalaanis wal gaafanneeti. Ayyee. Akkasitti baalama nu qabaa torbaan tokko booda walitti deebina. Inshaallah. Uumaa rakkoon qabu. Kas goone inshaallah. Ayyee. Bakka nuti ni qaana. Wala garraami. Ayyee inshaallah. Inshaallah ayyee. Ayyee. Ayyee nagaatti. Ayyee nagaanga. Ayyee baaba. Galatuuma. Ayyee. Ayyee inshaallah. Ayyee. Waan nagee akka dhageenyu abdii qabnaa jiru. Inshaallah ayyee. Jajjabaadha ayyee. Hello. Nagami. Ayo wallahi. Enyu. Abang kamu. Man. Anamu. Aman dufan. Aman dufan wallahi. Hai baba. Akam. Tansa alhamdulillah. Yaamte? Ayyaa dhufu. Ni nama qaati jaalatte kanaati. Sana alaikum salaam. Nagaa. Tai. Hai. Maal isa qaati jaalatte? Isa eega wal barada. Maali wal barada nama ifuun jaalatin kana jaalattaati. Maali usna kisichu baba. Ambaan talate iddun jaala. Nama kana nagartu ifuun jaalanne intalatii jaalatta. Akkam jechuuf jaalanne jechuun. Mee nama kana laali kubanni jiru. Dalagaa dhufu jira baba. Dalagaa maali? Maal dalaga? Ambaan talate naa kanne iddun jaala. Boo kaybee waan si kan jirtu. Kaybee narra. Kay. Maal jechuun. Hin ta'u. Maaliif? Hin kan. Way dalagaa faashion gaafate so waan ta'e waan ta'e. Kanaa seexanneef jiraachisa moo si jiraachisa? Ifirraa hundi jijjiiree sirraa jijjiira. Ifiidiyoo isi jiraachisuu ni danda'a. Ifiifuun jiraannee isi jiraachiftaa kaybee mana kanarraa. Akka beektan baba dura takka waan isin jedhu. Nama ifirraa hundi jijjiiree sirraa jijjiiraa beenarraa kaybeenarraa. Baasi narraa gad. Boqee beenarraa. Kaampaanii qaba isin jedhu sun akka inni kaampaanii qabu ijaarsisee jirta. Saboo maallaqa maalii qaba kun ifirraa hundi jijjiiree kaybeenarraa wanni nu uffatee deemuu nama jaaksisa kaybee. Waalaikum salaam. Saboo gurbaa kanaan intalaan jaaladde jee dhufee asii. Mataan oguisu jira. Duba intala jaalate beekte maaliif ariite? Kuni firraa hundi jijjiiree intalatti yerraa jijjiira. Maallaqni nu wantan too beektaa? Hin ta'u. Baa kanarra kaybeenarra. Hin ta'u. Egaa abbaa Mahammad loliin hin jolletan. Jiru intalateetiin jaalattooti. Nin jaaladha gurbaa kaampuni qabu jira kanurraa hillee jijjiiree isirraa hillee jijjiiru. Abbaa Mahammad maalleen ni dhumu. Inumaan hin kanneen egaa kanaaf. Gaafa fuutu maallaqa qabda. Laal teknooloojiin ta durii fi ta ammaatuun addani beektaa amma yeroodhaaf leeni kun ni dhuma jaalalti tun hin dhumtu jiruun ta ilmoo teetii tanaa yaadiif hin ta'u gaa yeroo ammaa namni amma waan jala deemuu qaba an gurbaa kanaan umaan hin kanneen abo ifirraa jijjiira gurbaa gizee ifirraa jijjiirteen talati yerraa jijjiirta ifirraa jijjiiri ifuun jaalanne talati jaalata qaabaan irraa kaybee baa kanarra kaybee boo kaybeetis qaabaan irraa beekii Banarra, intau banarra ya. Dewa isundunu berbat. Pokoknya saya senin berbat. Narra gabba. Intane bokun. Kun kai firra uji jiri narra jiru narra gabba. Bah. Berbat nu bay atis narra. Bay. Intau. Narra bay. Narra bay isundunu. Bah dema isundunu narra. Gabba narra dema dah. Hai. Wanumman satu takkan antane. Ifirraa jijjiiree narraa jijjiirame kun intalarraa maal jijjiira bulchee ifuun bulchinee talatiyya bulchaa kun maaliin kannaaf kana natti hafu malee taajirticha saniifin kanna san ifirraa jijjiiree intalarraa illee jijjiira malee akkanaa kanaan kannan.
Abdiirka. Atis kan ini. Ati ini sih kan ya kan itu. Kan itu. Absee. Oh. Hai. Dalagaa irra jirta? Maali? Maali qadeemtu no? Warra keenyaa ni wal dhabedha. Duboo yoo warra keessanii wal dhabde maali akka kun? Uffatoo? Namaan hin feene si naan jennaan kan nama fidee dhufe. Maali kun? Uffata kiyya. Uffata gaatiillee qabattee dhufte? Maaliin godhare? Aboo. Duboo? Maallaqa namni kiyyaa maallaqa qabu waan ka'e isan beene akkamittiin namaa hin beene maallaqaaf jedhee namaan hin beene namaan hin jaalladhu. Duboo hoo amma. Sakkaan si jaalladhu namaan hin didanii bakka. Abbaan himata na iyyuu ture. Naa dubaati uffata fudhattee isaan biraa deemu murteessitee jirta? Maaliin godhare an wayi? Wallaahi hedduu takka. Namaan hin beene dirqeen na kennee akkamittiin jiraadhaan ammaas akkas jaalladhu sobeetu. Bakka ayyuu uumaa yaadinaa si jira. Bakka manaan si geessaanii as. Manaan si geessu fidi uffata si fin qaba. Intaltiyya sababa keetii baddee intaltiyya hanga ammaa eega deemte hin agarree bakka jirtu naa barbaadi naafiti yoo isin kachiin baddu taate itti gaafatamtuusi. Ilmoota fi ariitee ta'an irratti deebista. Osoo ati maallaqattee wanta ari'uu baatte ilmoon tun manaan baatu. Kajaalattu isi maan kanneen kabajaan isin si fidatte. Maal jeetiin ari'e? Si ari'e maallaqa filatte jaalalarra. Lakki. Maalleen dhuma jaalalaatu caalanii beektaa. Akka keetitti hawmaa hin qabne miskiina. Wanni kazaanii ani fuu jiruun taaneen soo jira agartee mi jaalalaaf ani osoo warri keenya agartee maallaqa jaaniitti sinna fidanii sinna kannan. Ani intala xiyya naa barbaade. Akkasii miti jaalalaa caala malee maalleen ni dhuma. Bakka jirtu qabinaa baase. Bakka takka jirtu intalti jiru nagaa jiraachuu jirti intala harkeetti jira nagaa jiraachuu jirti. Bee intala xiyya jalaa. Siddoo isee jechuun. Intalti xiyya nagaa jiraachuu jirti maallaqaaf jettee intala narraa baaste mana. Jiru nagaa jiraachuu jirti. Arrabooda ilmootii maqaa narraan kaasiin. Ayya bakka jirtu barbaadinaa fidi achiin yoo qabaddu taate itti gaafatamtu si. Wanni itti gaafatamu jiru maallaqa attee ilmoo manaanarraa baaste. Si manaanarraa baase ati baase. Sila ani baase sila gurbaa isin kabajaan si fidatte kanniteefi intaltu wayii manaa baati. Lakki wanni isin si aree mana ilmoo tanarraa miskiinni maal qaba miskiinni caala jaalalaa caala miskiinni waan takka faayidaa waan takka. Ifirraa jijjiirre sammalnarraa jijjiiraa misirraa jijjiiruu. Tujaarri faayidaan qabu obboleessa kiyya ilmoo tana boru gara manarraa gaxariya jaalalaan kojii harka kana agartee jaalalaa caala waa hundarraa ilmoo jaalalaa kan nadheetin jira. Si itti gaafatamtu yoo kachiin baddu taate. Waliin itti gaafatamu qabu ilmoon tiyya ilmoon ulachuutuuf wanta. Okay na barbaade ayyama naafiti. Ilmoo tiyyaan kan nadheetin jira maallaqaafin kan jaalalaafin kan nadhe. Sitti gaafatame yoo kachiin baddu taate ayyee. Seni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kesal. Woi, mana yang sudah bawa gini? Mana tadi? Lagi Tepat tay. Oh ya Rabbi, ya mana tadi? Kharabat कर दी थी. Mana tadi kan tadi sudah. Ya baba kiya atis na distek. Main apa ya bu? Atis na distek. Umman tiyo. Umman osman siyadu umman tetis na distek. Esa good.
bakka tana kutteen beekuna dhiisteetuma dhabamte. Maal jechuun? Maal ittiin beeka yaaduma keetiitu nama raachuu jira daranummaan ta'e gubbaan itti naaf taate. Ummaan tiyya eessa kuttisa? Ani hin beeku eegana dhiistee kuttee amata meeqa kun. Amata meeqa bakka isin jirtu nageenya hanga amma? Hin dhageenya barbaadumarraan jira. Anis barsiisu daadheetuma nasiin badee hafe. Tanaan jaamii abaabaa. Hayyoo ummaan tiyya amma eessatti? Bakka isin jirtu osoon harkee maaltu na hafeette. Mana keenya nama keessa jiroom? Anu alaan jiraami. Maalleeni dhumaa jaalalaatu caalani beektaa? Akka keetitti hawmaa hin qabne miskiina. Wanni kazaanii Ani fuu jiruun taaneen soo jira gartee mi jaalalaaf ani osoo warri keenya gartee maallaqa jaaniitti sinna fidanii sinna kannan. Ani intala xiyya naa barbaade bakka akkasii miti jaalalaa caala malee maalleeni dhumaa. Yaa rabbii ummaati yaa barbaanneetin. Barbaadee. Warra isitti maan bilbilin? Warri isii yooniin dhaqe warri isii anaaf kanneen akkamaa jaami. Wahin gaafanne amma bakka isin jirtu takka illee barraa waan qabdu hin qabdu. Eega guyyaa isiin na biraa baatee barbaadumatti hin jira bakki takka narraa naaf. Ati dalagaan dhiistee oslaa? Dalagaa maaliin quba qabaa barbaade keessa nurraan jira. Eessa argitee oslaatun? Karaarra taa'u ture. Karaarratti harkee hedduu rifadhe gul argu. Nama biraatiin soo ture bara. Itti dhiyaadheetu waan naaf fakkaannaan itti dhiyaadhee gisee ilaala kuna. Oh yaa rabbiin kun akkuma fedhe qabaa. Alhamdulillah eegalumaa agarre. Hayyama ummaatti eessatti duutee jiraatte namni waa'een sirraa qaba qabu hin jiru jechuudha. Ummaanii barbaanna amma abbaa harkannee miti manaas ni kanninaaf asaa buluu. Mee ammaa kan waan du'an afaan nyaatiin wal kana fideef akkas goonaa. Bilbila hin qabdu bilbila iyyuu hin firraa hin qabu isaa? Hin qabu bilbilma waa takka. Karaarra ciisuu tureen siin jee bara. Wayyaa rabbii yaa ana sabalii qabsa warra keenya quban qabne tasum jedhee callisee namni callisee jiruu fi uffata. Fidaa.